kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedha. Guyyaa har'aatis akkuma waadaa isinii galitti seenaa baay'ee barsiisaa fi muuxannoo gaarii qabu tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kootti na wajjin turaan affeerraa kooti. Akkuma beekamu namoonni subscribe goone yookiin namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe akka gootan kabajaan affeeramtanii jirtu. Kanneen ammoo viidiyoo kana jaalattan namoota birootiif share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Guyyaa har'aattis ammoo seenaa baay'ee barnoota guddaa dabarsu tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Kallattimaan gara seenaatti isin dabarsa. Egaa kabajamtootaa fi jaalattoota Gadaa Digital Media seenaan har'a qabadhee isinii dhiyaadhee jiru waa'ee abbaa qabeenyaa yookiin sooressa tokkoo fi jaarsa hiyyeessa tokkooti. Hanga xumura isaatti ammas na wajjin akka turtan affeeramtanii jirtu. Waqtiin isaa qilleensa arfaasaa darbee ganni galee bacaqiin gannaa qorri isaa gad nama hin baasu. Jaarsi hiyyeessa tokko ammoo hiyyummaadhaan firatti hirkatu dhabee daandii irratti jireenya ulfaataa jiraata. Gaafa tokko abbaan qabeenyaa iddoo hojiitii konkolaataa manaa isaa qabatee osoo galu jaarsa qullaa qorraan waxalamaa jiru kana daandii irratti arge. Haalli manguddoon yookiin jaarsi hiyyeessi keessa jiru kun waan itti ulfaatee yookiin waan miira isaa tuqeef bira osoo hin darbine gaafii tokko dhiyeesseef. Manguddoo, maal gootu qorra kana keessaa gara manaa galuu hin dandeessanii jedhee gaafate. Manguddoon yookiin jaarsi hiyyeessi kunis gaafii sooressaati akkana jechuun deebiseef. Ilaa ilma koo, ani qorra kanas itti bareera. Uffata qorraas hin qabu. Mana jiraadhus yookiin fira na hirkisuus hin qabu. Kanaaf iddoo kana jira jedhee deebiseef. Abbaan qabeenyaa yookiin sooressi kunis dubbii jaarsaa erga dhageeffatee bifa kanaan yaada lammaffaa dhiyeesseef. Ilaa manguddoo, manni koos fagoo miti. Konkolaataa waan jiruuf baay'ee ariifadhee uffata qorraa qabadhee hanga isin dhufuuf asitti na eeguu dandeessu jedhee yaada gaafii dhiyeesseef. Egaa jaarsi yookiin manguddoon hiyyeessi kunis dubbii sooressaatti baay'ee gammade. Gammachuu isaa kanaanis abdiidhaan eeggate. Sooressis akkuma galeen ammoo waadaa jaarsaa gale kana ammoo hin dagate. Abbaan qabeenyaa yookiin sooressi kunis barii lafaa yeroo konkolaataa isa qabatee iddoo hojiitiif deemu waadaa jaarsaaf gale kana yaadate. Akkuma yaadateen ariifatee uffata qorraa san qabatee gara iddoo jaarsaa sanitti imale. Yeroo kana ammoo manguddoon yookiin jaarsi hiyyeessi kun qorri itti hammaachuudhaan lubbuun isaa darbee jira. Jaarsi kun ammoo osoo lubbuun hin darbin dura xaaliyaa tokko barreessee ture. Xaaliyaanis akkana jedha ture. Ani waggoota hedduudhaaf sammuun koo of amansiisuudhaan qaamni koo uffata koo qofa osoo hin taane akka manaattis na tajaajilaa ture. Garuu waadaa ati naaf galteen sammuun koo yeroo muraasa keessatti jijjiiramuudhaan abdii uffata argachuutiin daqiiqaa muraasaaf jiraataa ture. Lubbuun koo yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduu jirti jedhee yeroo xaalaa isaa barreessu lubbuun isaa gargar baatee turte. Egaa sooressa yookiin abbaan qabeenyaa kunis uffata isaa qabatee barii lafaa yeroo gara jaarsaa kanatti dhufu manguddoo yookiin jaarsa lubbuun hin jirree fi xaalaa barreeffamee miila isaa gidduu jiru kan argee baay'ee rifachuudhaan kallattimaan xaalaa fuudhee dubbise. Akkuma xaalaa dubbiseen miira gaddaa keessa seene xaalichis akkuma jalqaba ibsuuf yaalle akkana jedha ture. Ani waggootaaf qaamni koo akka uffataa fi akka manaatti na tajaajilaa ture. Erga ati waadaa naa galtee miira gammachuu keessa kan seene abdii uffata qaamni koo waggootaaf dhabe kana argachuu caalaa fira argachuu danda'a waan jedhu carraan kun waan gaarii qabatee naa dhufa jedhee waan yaadeef. Hundaafuu yeroo ammaa lubbuun koo du'aa fi jireenya gidduu waan jirtuuf nagaan naa jiraadhaa jedhee addunyaa kana nagatti dhaamatee kan darbu ture. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media seenaa manguddoo kanarraa waan guddoo qayyabattan yookiin hubattan jennee abdii qabna. Egaa wanti guddaan dhala namaa keessatti hubatamuu qabu waan raawwachuu hin dandeenye yookiin waan nama tokkoof gochuu hin dandeenye waadaa galuun jireenya dhala namaa akka miidhuu danda'u seenaa kanarraa hubachuun ni danda'ama. Waan nuti akka qoosaatti namootaaf yaa akkanatti yookiin bara akkanatti kana sii goonaa kan ammoo si raawwachuu dandeenya jennee akka salphatti
nuti namootaaf yeroo adda addaa waadaa gal waadaa kana raawwachuu hin dandeenye immoo namoota sanii wal dhabuu qofa osoo hin taane jireenya namoota sanii xinsamuu namoota sanii miidhuu qofa osoo hin taane lubbuu namoota saniis akka galaafachuu dandeenyu hubachuu qabna. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalattoota chaanaalii kanarraa waan baay'ee barataa akka jirtan abdii guutuu qabna. Namoonni chaanaalii kana immoo haaraa taatan subscribe gochaan affeerraa keenya. Namoonni viidiyoo kana jaalattan hiriyoota keessan bira akka ga'uuf share gochuun dhaamsa keenya isa dhumaati. Horaa bulaa deebanaa torbaan jaalalaa torbaan gammachuu isinii haa taatu.